Hiraara Oromoo Amboo akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo. Nagaan keenya Oromummaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Qophii addaa mata duree Hiraara Oromoo Amboo jedhu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Qophii kana barreessuun Jaal Gurmuu Lachiisaa, qopheessee isiniif dhiyeessuun ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin kan isin waliin turu an Iccitii Bantiiti. Hanga xumura qophii keenyaatti waliin turan affeerraa keenya. Manni barumsaa killaan fayyaa wanta amma argaa jirru kun silaa siyaasa irraa bilisa ture akka seeraan. Maal mati kaattaa nama deebisanii du'eera homaan si godhaa ajjeesanii homaan si godhaa. Ijoollee homaan beeku ijoollee baqachuu hin dandeenye. Nu jalatti qalanii waan dubbannu dhabnee waan goonus dhabne. Uummatni Oromoo jaarraa lamaan darbaniif hiraara wal fakkaataan godaannisa qonyonyaa dhiiksaa dararaa addunyaan argee hin beekne baachuuf dirqamee jira. Waggoota 150 darbaniif bifa jijjiirrachaa dhaloota jaamsuu fi sanyii duguuguuf shirri hin dalagamne hin jiru. Bara mootota diinummaa hundaaf ifa ta'een bara dargii diinummaa Itiyoophiyaan haa dursituu jala gugachuun bara EPDRF maqaa federaalizimiitiin ilmaan Oromoo wal fuullee dhaabuun shiraan hammeenyi Oromoo irratti raawwate bara PP diinummaa bara moototaa abboonni keenya argan irra deebinee arguun miidhaa hamtuu keessa jira. Oromiyaa keessatti guyyaa tokko sabni keenya nageenya wabii qabu jiraatee hin beeku. Rakkoo Oromiyaaf furmaataa fi nagaa waaraa fidna jechuun abdii abjuun guutameen uummata keenya sobaa sirna mootota durii deebisuuf kanas bahe Koloneel Abiy Ahimad bara 2018 kaasee Oromiyaan lafa oduu hammeenyaa miidiyaaleen gabaasan taatee jirti. Oromiyaa lixaa fi kibbaatti hammeenya mootummaa dhagaa kan turan yeroo ammaa guutuu Oromiyaa madaa tokko qulqulfachaa dhibee tokko dhukkubsachaa falma wal fakkaatu gochuu irratti argama. Giddugala Oromiyaa bara 2021 kaasee haalli jiru akkaan yaaddessaa ta'u namoonni dhimmicha itti dhiyeenyaan hordofan ni himu. Ji'a Bitootessaa bara 2022 duula qindaa'aa jechuun koree sadarkaa federaalaatti hundeessuun erga hojiitti galanii hammeenya uummata gurraan dhaga'uuf hin tolle hedduu isaa dhaga'uuf dirqamne. Duula kanaan marsaa hedduuf giddugala Oromiyaa kallattii hedduun kan duulan irratti saaminsi qabeenya uummataa gubachuun ilmi namaa mana jireenyaa fi mana sirreessaatii baafamee ajjeefamuun mana cidhaa fi bakka boo'ichaatti walitti qabame jumlaan ajjeefamuun gudeeddiin reebichi ajjeesanii boo'ichaa fi awwaala dhowwuun dararaa uummata irra ga'aa jirudha. Aanaa Amboo keessattis gochaan hammeenya kana fakkaatu jiraattota gandoota Waddeessaa kan akka Kaarraa, Galaan Waddeessaa, Haaruu Xiroo, Ganjii Gooroo Horee, Dikii, Qulliit, Xuulee fi Bolfofaa keessatti raawwataa jira. Duula ji'a 3 dura gandoota kana keessatti eegalaniin lubbuu namoota 15 daa'ima umurii 10 ganda Haroo Xirootti yoo ajjeesan achumatti jaarsa waggaa 70 ajjeesuun namootni isaan ajjeesan umurii fi saala kan hin foone ta'uu ragaadha. Kana malees dubarrii fi dubartoonni hedduun gudeeddiif saaxilamanii jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaan gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Qabeenyi uummata gandoota kana keessa galma ayyaantu laafa isaa dabalatee manni 50 ol yoo gubatu midhaan kuntaala 300tti tilmaamamus saamameera. Gandoota waraanni kun buufatanii jiranitti manneen barnootaa, buufataalee fayyaa, manneen uummataaf tajaajila hawaasaa kennan keessa qubachuun aadaa isaaniiti. Manneen kun tajaajila idilee kennuu irra
qubsuma waraanaa ta'uun qabeenya hawaasaa achi keessa jiru da'oo fi golgaa faashistoota Abiyyi Ahimad ta'ee jira. Manneen tajaajila hawaasaa bifa kanaan barbadaa'e keessaa buufatni fayyaa fi manni barnootaa ganda Galaan Waddeessaa, manni barumsaa Kaarraa, buufanni fayyaa fi manni barumsaa ganda Haaruu Xiroo isaan muraasa. Lola jajjabeen waraana bilisummaa Oromoo hagayya 20 bara 2022 gandoota Waddeessaatti gaggeesseen humna diinaa ganda Galaan Waddeessaa keessaa buqqisu sababeeffachuun miidhaa tajaajila hawaasaa ganda Galaan Waddeessaa fi hawaasa ganda kanaa irra ga'e irratti marii hawaasa waliin goonee jira. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan affeerraa keenya. Buufatni eegumsa fayyaa ganda Galaan Waddeessaa bara 1990 gara dhumaa kaka'umsa uummatni mana yaalaa ofiin ijaarrachuun godheen yoo dhaabbatu bara 2001 gargaarsa dhaabbattoota alaa UNICEF fi USAIDtiin manni sadarkaa isaa eeggate ijaaramuunii fi meeshaaleen yaalaa sadarkaa isaanii eeggataniin guutamee hojii eegalee. Banamuu buufata fayyaa kanaan jiraattonni hedduun keessattuu dubartoonni ulfaa da'umsaaf deemsa sa'a 7 deemuun magaalaa Amboo dhaqan dhamaatii isaanii hambisuun tajaajila gaarii kennaa turu namoonni yaada kennaniin ni ibsu. Dhukkubsattoonni gandoota Kaarraa, Ganjii, Gooroo Horee, Haaruu Xiroo fi gandoota biroos buufata kanatti yaalamu. Haa ta'u malee jalqaba ji'a caamsaa keessa faashistoonni Abiyyi Ahimad lafa fagoo irra dhaabbachuun buufata kana meeshaa guddaan haleeluun jiraattota ganda sanaa buqqisuun qabatan. Ogeeyyonnii fi hojjetoonni buufata fayyaa fi mana barumsaas kan ofii waboo yaaltan irraa warra waraana bilisummaa Oromoo deeggaru nurratti yaaltu badaasii jechuun ari'anii buufata fayyaa fi mana barumsaa sana qabatan. Buufata fayyaa kana keessatti qabeenyi argamu qoricha, meeshaalee yaalaa kan akka maayikirooskooppii, meeshaalee da'umsaa, kottolleessaan osoo hin hafin kaan irra ciisaa, kaan da'oo fi golgaa godhachuun meeshaa gargaarsa UNICEFiin dhufe balleessan. Jiraattonni ganda Galaan Waddeessaas gocha kana ilaaluun ture sagantaan marii kan eegalee. Mariin kun akka aadaa Oromootti eebba jaarsoliin kan eegale yoo ta'u rakkoo gidiraa isaan irra gahaa jirus haala kanaa gadiitiin yaada isaanii ibsatan. Waaqayyo sinaa eebbisu. Har'a dhuftanii as iddoo kanatti arguu fi sin arguu keenyaaf Waaqayyoon isin galateeffanna. Galateeffanna. Ijarra naan bisa. Akkaataa kana wal arguu keenyas Waaqa galannaa ga'u. Akkaataa kanaatiin wal argineen beekna. Innaa guddaan keenya akkaataa kanaatiin wal arguu keenyaaf Rabbiin uumaa hundumaa danda'u galataa argata. Har'a kun akkaataa kanaatiin wal arginee rakkoo jiru yaada jiru wal jijjiiraa jiru. Carraa kanas argachuu kootiif guddaan galateeffadha. Yeroo afaan kanaan dura waraanni mootummaa akka daangaa irratti duula taasisuutti uummata keenya irratti nurratti duula taasisee meeshaa takka sagalee isaa dhagahamee hin beekamne jechaadha. Meeshaa sagalee isaa dhageessanii hin beekne, meeshaa isin hin beekne, meeshaa nuti hin beekne nurratti dhukaase dhufee yeroo jalqabaatiif uummata irratti nurratti mana guggubee mancaasee barbadeessee isuma argaa ooltan isuma isin irra ga'e isuma nurra ga'e sanarra ga'e jechaadha. Ifaan ifatti waan beektan. Sanaatiin deebi'ee daa'ima raatu dubara xixiqqoo waraanni kun haadha jalatti abbaa jalatti manatti ola seenee yeroon isin jalatti gudeedaa ture argaa turtan jechaadha. Argaa turres. Isuma irraa kaaftanii manni barumsaa killaan fayyaa wanta amma argaa jirru kun silaa siyaasa irraa bilisa ture akka seeraatti. As keessatti galanii qoorsa as keessa jiru. Waan as keessa jiru.
waan mana barumsaa keessa jiru caccabsuudhaan kunoo suma ilaalaa oolle ija keenyaan argaa oolle mootummaan akkaataa kanaatiin eebila gaafa bultii 25 as keessa seenee hanga har'a barbadeessee akka inni keessaa bahu waan asinitti hin qabu. Daa'ima raatu guyyaa tokkollee waraana bilisummaa Oromooti bishaan xaasaa tokko fiddeetti ijoolleen sun yoo jenne sinii dhiina haadholiin isaanii abbootiin isaanii obbolaa wasiilan as keessa jiraachuu malu. Daa'ima kana as keessatti ajjeesanii reeffa ishiillee akkasiin fudhatanii awwaallanne kadhaadha. Warri kadhaadhaan laaltanii reeffa ijoollee sanaa fuutanii jechuudha. Ilmoo isin jalatti duute qe'ee keessanitti duute qe'ee keenyatti duute akkatti boonyee awwaallan midhamne waan akkanaa kanan irra jiru. Midhaan qotannee galfannee hin nyaanna jenne akka uummanni Oromoo walitti buusee kadhatee nuu laatu nu taasisee jira. Sabbata ayyoo keenyarra sabbata abbaa keenyarra boorsaa dargaggoota qarree keenyarra kan funaanametti gargaarsa biyya alaan itti dabalame manni sin argitan manni barumsaa sin argitan manni kun manni yaalaa kun dubartoonni akkatti da'an daa'imman akkatti yaalaman ta'e kun gargaarsa biyya alaa fi qabeenya ofii keenyaa waan qabnachi kennineerraan as deebisanii akka waan ofii isaaniiti baajata baasanii nu gargaaranitti as ka'an isuma as ka'anii ofuma isaaniiti immoo balleessan har'a laala waan amma mul'ataa jiru. Manni kun yeroo jalqabaatiif kellaan fayyaa ishii nuti itti yaalamaa turre ashaa gateettii keenyatti baanne harrootaan feenee eeggus daandiin hin jiru. Naannoo waggaa 20 kan lakkoofte manni kun argaa jirtu miti isiisan. Bara 2000 fi immoo tokko kana fidanii nu hundeessanii gara kan isaanii baajata mataa isaaniitti naannessanii uummata gowwaa taasisuudha. Bara 2001 waggaa 19 kana mana kana ni ijaaruu jalqabe. Argitan amma immoo badii irra jiru. Argaa jirras hojii isaanis argaa jiru. Waraanni keenyas asum keessa socho'aa ture waraanni bilisummaa Oromoo hojii isaas argaa jiru. Badii geessisaa fi akkaataa kanaan caccabsaa fi amala naamusa qabuun socho'aa isinumaa fanniisa argaa oolu. Waraanni mootummaa moo waan godhaa jiru laala. Dursee waraanni kun as keessa deemaa ture argitanii. Har'a immoo badii amma naga'u nurra ga'eechaa. Adoolessa 22 bara 2022 ganda Galaan Waddeessaatti ijoollee daa'ima 3 Shaamballi Shuumii, Waaqumaa Hirphaasaa fi Araarsaa Addunnaa kan jedhaman qabuun lafa qubsuma ilaalloo isaanii kan taate Tulluu Bagaalootti geessuun erga fixanii booda maatii isaanii reeffa dhoowwatan. Kadhaa hedduun booda guyyaa tokko turanii reeffa kennanis maatiin ba'uu hin dandeenye, firris awwaallachuu akka hin dandeenye maatii ijoollee kanaa haala kana fakkaatuun waltajjii kana irratti himatan. Reeffa mana duubatti baqannee bulu akkama jettan sababii Oromoo ta'eef namni qalan. Maaliif ari'anii karaa meeqa naannessanii ijoollee homaan beeku ijoollee baqachuu hin dandeenye. Nu jalatti qalanii waan dubbannu dhabnee waan goonus dhabne boonyee dhiibne. Reeffa fudhachuudhaaf illee karaa meeqa dubartiin dhaqxee fuudhuu dadhabde dhiira immoo na dhaqu immoo dhiira immoo atis jedhanii nu jalatti waan barbaadan godhanii deemanii kan irratti raawwatan. Kanaaf har'ayyuu daandii kanarra qaxxaamurra har'ayyuu daandii kanarra deemnee fayyine akkuma isin jettan. Kanaaf garaan keenya nu gubachuu dhiibne aaruu dhiibne boonuu dhiibne waan goonu immoo dhabne. Guyyaa immoo Waaqayyo nuu ga'a akkuma isin jettan guyyaan nuu ga'a guyyaan nuu ga'a. Kanaaf Waaqa eeguudhaaf guyyaa Waaqa eeguudhaaf cal jennee obsinee boonyee teenyee ammas ulfaadhaa Waaqayyo immoo sinaa gargaaru nu hundumaa walumatti jechuu fayyada. Kaleessa mucaa horii biraa qabanii kan kun kursi qammas jedhee kan horii yennaa dhahiitti nabu nadu barraan mucaa itoo mana seenii qaban ijoollee ta'i maali jedhee dhufnaani maali maal godhe mucaan kuni
Jennaan naqamanii ijoollee afur fuudhan tulluu biraasa. Gaafa tulluu biraasani ka'een naannaqu. Maaloo jala midhaan koo itaaniidha waggaa 15 guunne 12 guunee guutu. Bakka sana dabarsaan jedhe. Bakki akkanumaan naa ittoo fuudhanii na dhiibbina gosa. Maaloo ijoolleen jedhe. Achi ba'ee oofanii hidhanii fidanii kana dhimmoo fidan. Duukaan dhufe. Gaafan duukaatti kana dhufu. Gandi san barbaada duukaan naan dhufu. Hin deemtu illee kana. Maaloo ijoollee mucaan koo itaaniidha. Maaloo ijoolleen jedhee duukaa kaadha. Edman duukaa kaadhu ganda barbaachisan naan dhagee as deebi'u immoo fuudhanii immoo as ijoollee tulluu baasan. Tulluu baasanii galgala sana suuraa toon naanna'u natti barii. Barii dhufeetani karra haa dhufuun dura dhaabadheeni fooxaa akkatti hin fadheeni. Dhufeen fooxaa lafa buutee tarreessu sanaa kennaadhe. Hin fadhiisee kana. Maalumatti gootu reeffa kana naa waan dhadhanaa kennaan jedhe. Hin fadhi ummati. Ka'eetan immoo ka'ee fooxitti fudhatee ka'ee eegaa itti immoo dadhabee deebi. Amma dadhabeen naan deebi'u karra gubbaa dhaabata. Maaloo ijoollee reeffa naa kennaan jedhe. Didan. Hin fadhiisee kanaan naa ka'ee immoo deebi'e. Ka'ee naan deebi'u. Egaa ammoo du'an dhufee. Mucaan kun du'ee reeffa sargan dhabee du'an dhufee kun ajjeesan jedhe. Akkuma baraabate. Yee jedhe. Shak godhee barbaade yeroo nan barbaade hin jiru kottu. Barbaade nan barbaade hin jiru. Reejaalti kana keessa fuudhaa deemaa. Namni qabeeti kayyaatti na dabarsa na geessa. Abbaan mucaa tokko immoo ka'ee kaatee. Maalumatti kaattaa namna deebisanii. Du'eera hoo maalumsi godhaa ajjeesaniiru maalsi godhaa. Siinaa namaa biratti beekumsa kadhannaa. Ennee ulaa kana geenye. Jaartiin hin deebitee qooficha maaloo asidaa. Amma jaartiin hin deebitee asidaa. Ammoo maal jennaan dabbatti shaniidhaan maaluma shanii maanguddaatti bee shaniidhaan. Mucaan kun qaama biraa keessaan qabu qaama keessaan qabu daa'ima kana dura uumaa hin barre. Maalumaan jedhee maalummaan ni gabalee maalumatti hin goone jedhee jennaan. Barbaade san barbaade eenyu. Namichi itti wajjin dhumne abbaa mucaa tokko na fudhatee uumamaan kootu hin deemna. Kaaree immoo naattee reeffa raamnu reeffa fudhadhaa immoo kara deemaatti manni dhaqaa dhiyaa fudhataniidha. Ennaa dandee boo'u dhaabnu gabi jettanii qaban irra dhaabanii gabi jettanii maa boossuudha.